naannoo Oromiyaa keessatti bifa haaraa ta'een gurmaa'insi aanaa fi gandaa ijaaramaa akka jiru odeeffannoo hin qabdu jedhee yaada. Tarkaanfiin kun hundee mootummaa akka lafa dhaabbatu, tajaajilli si'ataa fi hawwataa ta'e ummataaf akka dhiyaatu, rakkoon ummataa qorannoodhaan adda ba'ee beekumsaan furmaata akka argatu, misooma fi bulchiinsi gaarii marii hawaasatti irratti akka hundaa'u, carraa bu'urri fedhii misooma fi tajaajilamummaa ummata keenyaa gandarratti akka bal'atuun beekama. Sababa kanaan caasaan gandarratti tajaajila ummataa kennuuf gandarraa eegalee akka gurmaa'u gochuun aantummaa fi quuqama galmoota qabsoo ummata Oromootiif qabnu kan dhugoomsudha.